daawwattoota keenya kabajamoo kun ardii miidiyaa konnekshin yuutuubaaf taayiktookidhaan nu argattan obbo Jawaar xiinxallaa siyaasaa hayyuu Oromoo jaallataman waa'ee siyaasaatiin xiinxalluudhaan kan beekaman miidhana sagantaa marfeessuu jedhuun namoota hedduu marfeessaa yaala bareedaa hennaa akka jiran Oromootaaf qabsaa'otaaf beekamaadha. Tibba kana irra hedduu barreeffama dhedheeroo waa'ee marfeessuutiin warroota keessaanuu biltsiginnaa gullallee warra jedhaman kan hayyu duree Daawud Ibsaatiin manguddichaan hoogganamu uummata Oromoo irratti shiroota xaxamaa turan dabileejentii ta'anii warra hojjetaa turan saaxilaa fi marfeessaa jira obbo Jawaar. Kanaan wal qabatee har'as kan qabadhee dhiyaadhee jiru ardii miidiyaa konnekshin irra bal'inaan gaafiif deebii Faqqadaa Abdiisaa kenne keessatti komii fi hamii hooggansa namoota garaagaraa irratti dhiyeesse dhugaa isaa jarumaaf dhiisee qabxii sadan takka irrattiin waa jechuu fedha jechuudhaan obbo Jawaar Muhammadii waan inni qabatee dhiyeesse isin biraan ga'a na wajjin turaa yoo jedhu kabajaa fi hayyee gaafii fi deebii Faqqadaa Abdiisaa kenne keessatti komii fi hamii hooggansa namoota garaagaraa irratti dhiyeesse dhugaa isaa jarumaaf dhiisee qabxii sadeen takka irrattiin waa jechuu fedha. Faqqadaan erga bara 2019 gara koree teeknikaatiin galee booda mootummatti akka hin dabalaminii fi ofumaan akka bosonatti deebi'etti haasa'e. Tana dhugaan anuu beeku sobe. Yoo yaaddattan akkuma gumii abbootii gadaa waliin waraana galchineen jarri gale sun saffisaan hojiitti akka ramadaman gaafachaa turre. Deebiin jaraa mootummaa warri ajajoota ta'an alardi ramadamanii jiraachuu fi kanneen hafanis jala jalaan akka hojiitti ramadaman nuuf himaa turan. Ajajoota ramadamuun isaanii nutti himame keessa Faqqadaa Abdiisaa Diinaraasii fi gurbaa Gujii irraa dhufe tokko maqaan yaamanii nuuf himan. Faqqadaan kutaa odeeffannoo intelejeensii poolisii Oromiyaa jalatti ramadamee taaksifoorsii waloofarra riphee lolaa humnoota federaalaa fi naannoo irraa walitti gurmaa'ee keessatti hojjechuu eegaluu isaa mirkaneeffadheen ture. Boodarra hojimaa saniif gara Wallaggaa akka bobbaafames dhagaye. Waan kana hooggansa ABO'fis kallattiin gabaaseefiin ture. Takka jedhee lammaffaa yakka Faqqadaa Abdiisaa fi loltoonni isaa jala jiran uummata irratti raawwachaa turan olola murna faallaa isaa turan irraa osoo hin taane hawaasa Horroo Guduruu fi Wallagga Bahaa irraan dhagaye. Osoo mana hidhaa jirruu warri nu gaafachuu dhufan nuuf himaa turan. Erga baanes warri manatti nu gaafachuu dhufanii fi kan baga baataniif nuuf bilbilu hin qirfatee booyuun namoota ajjeefaman maqaa tarreessuun natti himaa turan. Booddee bara 2023 gaazexaan Waashingten Poostii yakka kana saaxile. Kan raawwachaa jirus loltoota Faqqadaa Abdiisaan ajajaman akka ta'an ifoomse. Marroon gaafatamee Faqqadaan ajaja isaa jala akka hin jirre ibse. Kanaafuu yakki suukanneessaa duguggaa sanyii fakkaatu kan Faqqadaa fi loltootan isaa jala turan uummata keenya aanaalee akka Jaardagaa Jaartee, Amruu, Gidda Ayyaanaa fi kan kana fakkaatan irratti raawwatan kan akka salphatti haalamee irra darbamu hin ta'u. Afgaafii dhumaa keessatti qorannoo haqaa godhame mirkanoofnaaf itti gaafatamaa dhufu fudhachuuf qophii ta'uu hime. Qaama qorannoo walabaa gochuun rakkoo Faqqadaa fi waraanni isaa uummata irraan ga'eef adda baasuuf waamicha gochaa nutis gama keenyaan qorannoo jalqabnee itti fufna. Dhugaan bahee yakkamaan adabamee maatiin haqa argachuu qaban. Kan dhugoomsuuf qabsoo cimsinee itti fufna. Faqqadaan yennaa bosonaa turetti dhaabaan hoogganamaa akka ture ibsuun isaa bu'aa afgaafii kanarraa argame isa guddaadha. Ajaja kan fudhachaa tures nama ala jirurraa ta'uu eeruu kaa'eera. Namni sun Gaashuu Lammeessaa akka ta'e kanin torbaan darbee isiniif hime Faqqadaan mirkaneesseera jechuudha. Gabaabatti Faqqadaan hooggansa Bilxiginnaa Gullallee jalatti biyya keessaa Amaan Filee irraa biyya alaatii Gaashuu Lammeessaa irraa ajaja fudhachaa turuun mirkanaa'eera. Kun waan guddaadha. Maaliif dhimma yakkoota ajjechaa maqaa waraana bilisummaa Oromoon raawwatamaa turan ilaalchisee ajajoota harka kennan qunnamee dubbisuu yaaleen ture. Gariin gaafa yakkii jedhame raawwatame achi jiraachuu haalan. Kuuwwan ammoo ajaja qondaalota waraana bilisummaa Oromoo isaanii oliitiin akka raawwatan amanuun marrotti quba qaban. Faqqadaan garuu
marroos ta'ee qondaala waraana bilisummaa Oromoo biraatirraa ajaja akka hin fudhannee fi hooggansi isaa bilxiginnaa gullallee ta'uu ifatti lafa kaa'ee kan ajajoota kaawwanii qorannaa itti fufne. Kan Faqqadaatiif deebii argannee jirra. Yakka waraanaa Faqqadaan raawwateef hooggansi obbo Daawud Ibsaa dabalatee bilxiginnaan gullallee itti gaafatamummaa ajajaa koomaandii riispoonsibiliitii qaba. Yakka waraanaa keessatti namni tokko koomaandii riispoonsibiliitii qaba yennaa jennu yeroo yakki raawwatamu warra raawwate irratti gubbaa gadi gahee hooggansa qabaachuu. Ulaagaan kun guutummaa Faqqadaan mirkaneessee jira. Amaan Filees kanuma mirkaneesseera. Yakkichi raawwatamaa akka jiru beekuu yookiin ammoo beekuuf carraa qabaachuu. Actual or contractive knowledge. Amaan Filee baroota yakki sun raawwatamuu kallattiin bilbilaan Faqqadaa qunnamaa jiraachuun ragaa gahaadha. Komiin ummataa fi gabaasaaleen miidiyaa ragaa dabalataati. Kanaafuu hooggansi Finfinnee ture yakki raawwachuu haaluun hin danda'an. Yakka san dhaabsisuu fi yookiin yakkamtoota adabuuf tarkaanfii fudhachuu dhabuu. Hooggansi tokko ajajoonnii fi loltoonni isa jala jiran yakka yennaa raawwatan dhaabsisuu dhaabuun erga yakkichi raawwatame ammoo qoratee tarkaanfii fudhachuu dhabuun yakka waraanaa raawwatameef itti gaafatamaa isa godha. Kanaafuu yakka waraanaa uummata godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa irratti raawwatameef itti gaafatamummaa argamsiisuuf afgaafiin Faqqadaa kun hedduu barbaachisaa ture. Gaafa guyyaan mana murtii dhaabbachuu dhufee kana daraan dhugaan akka bahu abdii qaba. Biqilaa Amaanuu qondaalota biroos dhiyeessuun yakkoota raawwataman irratti waan beekan akka himan gaafachuu akka itti fufu abdiin qaba. Har'aaf kan waa'ee yakka fi afgaafii Faqqadaa Abdiisaa taasiseen walqabsiisee ibsaa fi barreeffama dheeraa obbo Jawaar Mohammad dhiyeessee kanumaan goolabneerra. Waan wajjin turtaniif galatooma. Jeneraal Faqqadaa jedhu namoonni gariin tokko maqaa qabsoo uummanni keenya naalaate isaan na waama gara caalaa garaan sochii keessa gochaa ture akkasumas waraanni waliin turre maqaa kana naalaatanii maqaa kana na waamu jechuudha. Maaliif maqaa qabsoo kan jalqabaa fakkeenyaaf maqaan kee kun Faqqadaadha. Namoonni gariin gaafa qabsootti makaman immoo maqaa isaanii jijjiiratanii maqaa gara yoo afaan Oromootti jijjiiratu yookiin immoo achirraas yoo afaan Oromoo ta'e illee gara kan biraatti jijjiiratanii qabsoo taasisu. Jalqabarraa kaasee namni Faqqadaa maqanaan beeka waan ta'eef maaliif yaaliin akkasii